Baga gammadde viidiyoo kana ilaaluudhaaf yeroo yoo qabaatte seerota jireenya kee parsantaa 95 ta'u jijjiiruu danda'an beekuuf yeroo qabda. Viidiyoo kanaan seerota 5 waliin ilaalla. Hanga xumuraatti na waliin tura. Warreen chaanaalii qofa irraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Innaa sabiskiraayib gootan mallattoo bilbilaa cinaa jirtu tuquu akka hin daganne. Sababni isaa viidiyoo haaraa innaa gadhiisnu dursanii akkasiin dhaga'u. Amma gara dhimma keenyaatti. Seerri inni jalqabaa milkaa'aa ta'uun dhimma murtiiti. Yoo kutannoo hin qabaanne wanti siif ta'u hin jiru. Waan baay'ee irratti intarestid taatee kutannoo yoo hin qabaanne intarestii walakkaa ta'een wantoonni milkeessuu dandeechuu xiqqoodha. Hangam barbaadde waan jabeessitee barbaadde ni milkeessita. Kutannoon maalii? Al tokko deemsa koo jalqabeera. Wanti fedha yoo na mudate duubatti hin deemu jechuudha. Maaltu na hanqata? Barnoota yoo ta'e nan baradha. Ogummaas yoo ta'e nan baradha jedhanii yaadu. Dabalatas saakrifaay yookaan aarsaa inni barbaadu san gochuufidha. Saakrifaay nan godha. Hiriyoota koo, sooshaal miidiyaa, geemiin taphadhu, milkii kootiif jedhee saakrifaay nan godha jennee of gaafachuudha. Kanaaf isaan kana saakrifaay gochuus yoo qabaanne saakrifaay goone ta'u milkii barbaadnu bira ni geenya. Aarsaa yoo hin gooneef, aarsaa yoo hin kaffalleef siniif wanti sun gadi hin qabu jechuudha. Hawwuu qofata. Yeroo hin qabdan ammuma kutattanii waan hojjechuu qabdan yoo hin hojjenne booda jireenya gaabbiitti baay'ate wayyoo kan sin jechisiisu jiraata. Kanaafuu milkaa'aa ta'uuf ammuma har'uma murteessa. Lammaffaa peenii baraa yookaan dhukkubbii baraa. Karaa jireenya keessan baay'ee isaa kan deemtan kophaa keessan. Hiriyoonni keessan baay'een waggoota muraasa booda jireenya keessan keessaa hin jiran. Kaan fuudhuu, kaan biyyaa bahuu, kaan biizii ta'uu wantoonni baay'een ni uumamu. Akkasumas wantoonni isaaniif jettanii dhiistan garaa isin nyaatu. Because kan haftan kophaa keessanitti waan ta'eef. Namootaaf jettanii wantoota na fayyadan jettanii yaaddan hin dhaabina. Gara sadaffaatti dabara. Bartee duubatti isin harkisan dhiisa. Jireenya keenya keessatti milkaa'uu yoo barbaanne wantoonni gochuu qabnu muraasa 5-4 hin caalan. Isaan keessaa kitaaba dubbisuu, eksarsaayisii yookaan sochii qaamaa taasisuu, namoota waliin neetworkii uumuu, waaqayyoo waliin walitti dhiyaachuu, yeroo qisaasessuu ciisuu, effektiivli itti fayyadamuu. Kanneen yeroo baay'ee dhageechaniirtu. Kan barbaachisanis isaan. Persoonaal developmentiin sababni inni dadhabsiisaa itti ta'uuf yeroo hundaa yaada tokkoof xiyyeeffannoo waan kennamuuf. Isaan kanneen yeroo dheeraaf irra deddeebi'anii hojjechuudhaan nama tokko nama fooyya'aa kan taasisan. Kana namni hunduu ni beeku. Maaliif namni hunduu hin goone yoo jenne bartee akka hin jijjiiramne isaan taasisan dhiisuu waan hin feeneef isaan san sirriitti waan jaalataniif. Fakkeenyaaf milkiin sun yeroo hiriyoota isaanii waliin dabarsan san akka dhiisan ni barbaada ta'a. Wantoota akka hin jijjiiramne nu taasisan irraa jaalalli waan nu qabeef malee akkamitti akka jijjiiramnu nu jalaa badeefi miti. Hundi keenyayyuu waan gochuu qabnu ni beekna. Afuraffaa beekumsa haaraaf of qopheessi. Kan hunda irraatti beektu har'aan si ga'eera. Isteeppii itti aanuuf beekumsi biraa si barbaachisa. Qeerroo gaafa taanu osoo homaa hin beekin baay'ee waan beekuun waan nutti fakkaatuuf igoostii taana. Waliin hojjechuu hin fe'an. Hundi keenya piraayiveesii keenya keessa dhokanneet jiraachuu barbaanna. Dhugaa dubbachuudhaaf hanga yaaddaniin ismaartii miti. Hanga yaaddan beekumsa hin qabdan. Waan baay'eef reedii ta'uu qabdan. Moor gaafa beektan wallaaluu keessan kan beekaa dhuftan. Namni hin beekne garuu baay'ee waan beekeef itti fakkaata. Shanaffaa fi xumuraa riiskii fudhatu. Akkas jedhama if no risk no soul. Haalli chaalenjii ta'e tokko yoo isin mudate akka keessa darbuu dandeessanii fi haasa'uu dandeessan gaariidha. Haalli amma keessa jirtan kun darbee gaafa haasoftan waan bareedaa akka isiniif ta'u
goota akka isin taasisutti hojjedha. Warreen maqaan isaanii yaamamu namoota ordinarii hin taanedha. Warra riiskii fudhatanidha. Maatii koo hanga ammatti waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga wal agarrutti nagaan naaf turaa. Baay.